Esh, maamiloota keenya akkam jirtu? Viidiyoo kanarratti waa'ee Fiyaasii ittiin fayyadamnu isiniif himaa. Jalqaba irratti loogiinii gaaf goonee dhufne taaksii keenya akkamitti akka hojjennudha. Gaaf qarshii apgireediin godhin yoo loogii goone isa kana dhufa. Gaaf inni kun dhufe maal goona? Finnee isa kana VIP 0 kanarratti kilikii goonaa jechuudha. Kilikii gaaf goone asitti VIP 0 jedhee nuu dhufaatiin nuun eegganna. Asitti nootaa ta'ee aara nuu dhufa. Gaaf dhufe maal goona? Taaskii keenya 0 VIP 0 kanarratti birishan irratti get taaskiidha success nuun jedhaa jechuudha. Argaattu mission success jedha. Asitti illee kilikii goona. Si'a sadii kilikii goonaa jechuudha. Itti illee dhufnee sadaffaa kilikii goona. Guyyaa guyyaadhaan qarshii 5 dalagnaa jechuudha. Saniin booda qarshii 5 kan immoo kun dalagu qarshii kun hin dalagu mission failed jedha. Sadi qofa qarshii 15 jechuudha. 5 sadi isaa qarshii 15 ta'a. Kun fail ta'uun isaan oolu jechuudha. Safetti jedha. Kanaan booda maal goonaa? Duuba deebinee maayin jennee baalaansii keenya ilaaluu dandeenya. Maayin irratti kilikii yoo goone baalaansii keenya birrii 50 akkaawuntii keenya kilikii gochuu qofaaf nu kenna. Akkaawuntii keenya kilikii gochuu qofa nu kenna. 65 amma hojjennee 65. Guyyaa guyyaan seenaa taaskii kanarra seenaan akka reefiititti qarshii 15 dalagnaa jechuudha. Saniin booda yoo upgrade gochuu barbaanne maal goona? Upgrade gochuu barbaanne recharge balance jenna kilikii irra goona jechuudha. Upgrade jechuun VIP 1 qarshii 1000 VIP 2 qarshii 3000 6000 jedhaa deema. Haala sanii kilikii asirra goonaa jechuudha. Gaafa asirra goone isa nu dhufe kana waliin hordofna. Asirra dhufa upgrade godhuu barbaadu VIP 1dha. Asii kilikii goonee pay jennaan jechuudha. Loodii godhaara. Gaaf inni pay kan nuun jedhe efficient please jenna pay 1 irra kilikii goonaa jechuudha. As pay 1 irra kilikii goona. Pay 1 irra kilikii goone batanii kanaaf nu fida. Bataniin kun maalidha? Namoota nu birrii irratti kafallu. Saniin booda send message yoo nu jenne gara telegiraamaa nu fudhataa jechuudha. Telegiraama irratti kontaakti manaajarii gara telegiraamaa nu fudhataa. Open Telegram underscore jennee asirra nu fudhataa jechuudha. Asirratti isa kana I want to upgrade jennee message kana erginaa fi gaaf isa kana erginuuf maal nu godhaa? Message akkaawuntii qabnu akkaawuntii sana irratti haala keenya hordofnee seendii goonaa fi jechuudha. Seendii goone achi as deebinee inni message nu deebisu. Saniin booda VRC jennaa haala kanaan viidiyoo itti aanu itti geessifama.